وبركاته. kabajamtoota daawwattoota hordoftoota faamilii Orootu welkaam hordoftoota kiyya ashama harka fuuni bakkuma jirtan maratti nageenya kiyya sanaa qaqqabu alaaf biyya keessa hunda keessanuu isiniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya warroonni hanga ammaa maatii naa taatanii jajjabeessaa turtan galatooma galanni keessan guddaa haa ta'u. Warroonni haroo taatan YouTube channel kanatti dabalamuun subscribe like share godhaa. YouTube channel kanatti dabalama maatii naaf taasisaniin jedha. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarra qabadhee dhufe gammachuu ulamaa'ii kenna akkanatti wal gayanii gammadanii bakka mara walitti dhufanii wajjin dabarsuudha. Gammachuun ulamaa'ii kenna gammachuun isaanii gammachuu kenna waan akkaan namatti toluudha. Maasha Allah, Allahu akbar, maasha Allah, tabaarakallah, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, waan akkaan namatti toluudha. Wallahi maasha Allah rabbiin beekumsa diinii kadhumaan qabne bal'iseetini rabbiin nuuf haa kennu. Namni marti diinii rabbii barate ulamaa'iin kenna ifa jiruu kennati, ifa wallaalummaa kennati. Ulamaa'iin kenna nuuf jiraachuun ifa jiruu kennati. Isaan ifa kenna diinii rabbii waa meeqa nu barsiisanii ammallee nuuf haa jiraatanii umrii nuuf dheeradha. Rabbiin umrii keessan nuuf haa dheeressu. Ammallee akkanumatti akkuma nu gammachiiftan kanatti maasha Allah tabaarakallah rabbiin umrii keessan isin haa dheeressu. Dacheen biyya keenyaa hundi islaama taate akkanatti bal'attee namni hundi gammachuu yoo akkana wal simate waan akkaan namatti toluudha. Maasha Allah tabaarakallah, maasha Allah tabaarakallah. Yaa rabbi ulamaa'ii teena ammallee akkanumatti nama diinii rabbii barate yaa rabbi nuuf haa isii. Namni diinii rabbii barate nama baay'ee barsiisa, nama baay'ee wallaalummaarraa baay'ee yoo diinii rabbii barate yaa rabbi nama diinii rabbii barate namni hundi waa hunda beekee wallaalummaarraa bahu yaa rabbi nu taasisi. Ulamaa'iin kenna akka akkanatti wal simatanii bakka tokkotti wal gayanii akkaan nama gammachiisanii maasha Allah. Rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Ammallee dabalee ijoollee keenya kaganaa barataa jiran akka ulamaa'ii kennaa kanatti nuuf haa baay'isu. Nama diinii rabbii baratee barsiisu rabbiin nuuf haa taasisu. Nullee nama ilmaan keenya ofillee baratee ilmaan keenyallee barsiisee guddina boruutiif gammachuu boruutiif akka ilmaan keenya baratanii galma gayanii eebbifanii gammachuu diinii akka ulamaa'ii kenna kanatti nu agarsiisa. Rabbiin nuuf haa taasisu. Rabbiin nullee nama ilmii rabbii yaqiinan barate itti fayyadame rabbi nuuf haa taasisu. Waan baay'ee nama gammachiisudha. Ulamaa'iin kenna akkanatti biyya hundarraa dhufanii wal simachuun wanti nu waggaa dheeraa barbaannu gammachuun teenya tan barbaannu akkanatti namni ulamaa'ii wal ga'ee gammachuu wal simatuun waan baay'ee nama gammachiisu. Rabbiin gammachuu tan ammallee akkanumatti nuuf haa tursiisu. Ammallee gammachuu bara baraan namni marti ilmii rabbii barateetiniin akkanatti wal simatu rabbiin nuuf haa taasisu. Ulamaa'ii kenna nuuf jiraadha. Isan ifa kenna, ifa jiruu kenna, ifa wallaalummaa kenna. Isiniin dukkanarraa baane, isiniin wallaalummaarraa baane ammallee nuuf jiraadha. Waggaa kumaa ulamaa'ii jajjabaadha. Rabbiin ammallee akkanumatti gammachuu akka amma argine kanatti ammallee dabalee nama yeroo mara akkanatti wal simatee gammachuu dabarsu rabbiin isin haa taasisu. Ammallee maasha Allah gammachuun keessan hedduu nu gammachiise, hedduu nu gammachiise. Keessumaayyuu akkanatti biyyoota garaagaraa irraa dhufanii wal simachuun gammachuu akkanaa asiin dura nagarree. Akkanatti ulamaa'iin teenya bakka maraa wal geette akkanatti wal simachuun waan baay'ee nama gammachiisudha. Waan baay'ee namatti toluudha. Alhamdulillah, galata rabbii kenna. Alhamdulillah. Ammallee akkanumatti yoo nama wal simatee gammachuu ulamaa'iin kenna yeroo hunda akkanatti waliin dabarsuu rabbiin nuuf haa taasisu. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya gammachuun ulamaa'ii akka kiyya kanatti isin gammachiise hundi keessanuu sheer godhaa. Gammachuun ulamaa'ii gammachuu teenna. Rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu. gammachuu isaanii wajji qooddanne maasha Allah tabaarakallah.
baay'ee waan nama gammachiisudha. Namni hundi akkanatti wal simatuun wal argee wajjin gammachuu dabarsuun kuni waa yoomuu nu hawwinudha, kuni waa yoomuu nu barbaannudha. Waan akka namatti toludha. Namni wal simachuu, wal arguun, yoo wal ga'uun, yoo san namni yaada wajjin jijjiire diinii kanallee babal'iseetiniin wallaalaa meeqatu jira yeroo ammaa kana wallaalaan hisaaban qabu. Baratee hundi isaa beekaa nuuf haa ta'u, hundi isaa wallaalummaarraa nuuf haa ba'u. Nullee nama baratee waa hundaa galmaan ga'atu rabbiin nuuf haa taasisu. Egaa hordoftoota kiyyaa viidiyoo keessa share godhaa, like, share, subscribe godhaa. Warroonni hanga ammaa na hordofaa turtan galatoomaa. Akkuma isiniin jedhe ammallee gara YouTube channel kiyyaatti dabalamuun maatii naaf taasisaniin jedha. Egaa hordoftoota kiyyaa warroonni gammachuun ulamaa'ii isin gammachiise share, like, subscribe godhaa. Rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Baay'ee gammannee nuuf jira ulamaa'ii kiyya. Gammachuun teessan hedduu na gammachiiste. Maashaallah akkanatti wal simatuun keessan yeroo hunda akkanumatti itti haa fufu. Yeroo hunda rabbiin biyya teennaa nagaa gammachuu nu haa godhu. Nagaa fayyaa qananii gammachuu yoo jiraatte namni yoomuu wal simata. Maashaallah Haaji Muftii Haaji Ibraahim illee namni ulamaa'ii kan biyya mara hafe hin jiru. Maashaallah wanni akkaan nama gammachiisu namni yeroo hundaa wal gaheetanii yaada wal jijjiiree madrasallee babal'isee bakka maratti madrasaan bakka maratti nuuf haa babal'atu. Beekumsi ilmii rabbii bakka maratti nuuf haa baay'atu. Wanni ilmii rabbii malee tolu hin jiru. Bakkeen ilmii rabbii jirtu yoomuu ifa, bakkeen ulamaa'iin jirtu yoomuu ifa kenna.